Waadaa gootichaa jijjiiruun fayyadamummaa uummata keenyaa mirkaneessuu eegallee daran cimsuun badhaadhina Itoophiyaa ni mirkaneessina dhaadannoo jedhuun konfiraansiin paartii badhaadhinaa Damee Oromiyaa Adaamaa galma Abbaa Gadaatti taa'amaa oole. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa Damee Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa haasaa konfiraansicha irratti taasisaniini paartichi injifannoowwan galmeessisaa dhufeeraa jedhan. Konfiraansiin guyyaa irraa gaggeessinu milkaa'inoota imala keenyaa hanga har'aatti jabeessinee akka galaatti qabachuudhaan imala keenya kan ittaanuuf boqonnaa qabsoo ittaanuudhaaf kan ittiin of qopheessinu akkasumas waadaa keenya kan ittiin haaromsinu badhaadhina dagaleessa dhugoomsuudhaaf sagantaa fi akkasumas hojjetoota paartiiwwan keenyaa lafa qabsiisuudhaan horma gurmaa'insa uummataatiin waadaa uummataaf galle kan ittiin dhugoomsinu fudhatummaa mootummaa daraan kan ittiin mirkaneessinu ta'a. Paartichi injifannoowwan galaa dhalootaa ta'an galmeessaa jiraatus keessaa fi alaan qormaatileen mudatan har'as uummata keenya qabannee ni ceena jedhan. Dabalataanis fayyadamummaa hawaas dinagdee fi siyaasa uummata keenyaa mirkaneessuuf hojiileen gurguddoon hojjetamuu himuun seenessa qeenxee uummata biyyattii qarqaratti dhiibaa ture keessaa biyyi teenya akka baatuuf waloomaan utubnas jedhan obbo Fiqaaduun. Maddi rakkoo keenyaa har'as seenessa dogoggoraa fi ilaalama seenessa kaleessaa irraa kan ka'e kan hubatu paartiin keenya hanqina turan furuuf Itoophiyaa sabdaneetti fudhatummaan ishii mirkanaa'e bu'uura cimaa irratti dhaabuudhaaf madaalawaa eenyummaa sabummaa fi eenyummaa biyyoolessummaa giddugaleessa madaallii eeguudhaan dirqama akka ta'e amanee galmaan gahinsa isaatiif hojjetaa jira. Injifannoon aarsaa guddaan argame icciitii Itoophiyaa sabdaneetti tokkummaa lammiilee ishiitiin badhaadhina tarkaanfataa dhaloota ceesisuudhaaf qormaatilee imala keenyaa dhimmoota ta'an irratti tokkummaa fi qindoomina olaanaadhaan qabsaa'uudhaan dirqama hunda keenyaa irraa eegamuudha. Kanaaf miseensi fi hooggansi keenya sadarkaadhaan jiru miira biyyoolessummaa olaanaa gonfatee hojiilee nageenyaa fi olaantummaa seeraa mirkaneessuu tumsuu galmoota misooma fi badhaadhinaa biyya keenya dhugoomsuudhaaf qabaman mirkaneessuudhaaf hojjechuun akkasumas gufuuwwan tokkummaa waliin jireenya keenya miidhuu danda'an ilaalcha fi gocha finxaleessummaa maqsuudhaaf gara koteenyaan hojjechuun murteessaa ta'a. Badhaadhinaa paartii qabsoo hadhaawaa uummatichaa dhaloota haaraan caba kaleessaa wallaanoo fi uumame kan jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaati. Cabiinsi siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa biyya keenyaa kallattii ittiin fayyu kallattii ittiin sirratu pirezidaantii fi hundeessaan paartii keenyaa Loorenni Nagaa Addunyaa Dr. Abiy Ahmed ilaalama ida'amuudhaan falaasama isaa bocuudhaan karooraa fi inisheetifoota adda addaatti jijjiiruudhaan biyya hunduu abdiitti kutate biyya ijji hunduu irraa garagare akka abdiin keessatti turamu ijji addunyaa hundi biyya ilaalu akka taatu jaalleewwan isaanii faana taasisanii jiru. Obbo Shimallis Abdiisaan miseensota paartii badhaadhinaa konfiraansicha irratti hirmaataniin har'as taanaan waantummaa uummataa qabnu qabatamaan agarsiisuun uummata keenyaa fi wabii ta'uu qabnaa jedhan. Qormaatilee hanga ammaa nu mudachaa dhufan ciminaa fi kutannoon keessa ceenee bakka yaadnes ni geenyaa kan jedhan. Qormaatileen nu qunnaman waan dhaaba kana xabbootti karaatti hambisan itti fakkaatee ture. Qaama hedduus abdii irratti horate. Qaamolee abdii irratti horatan sana qormaatichi akka isa cimsu malee qormaatichi biyyee isarra jiru irraa harcaasee warqummaa isaa kan mul'isu ta'uusaa qabatamaadhaan hooggansa miseensa agarsiisedha. Dabalataanis obbo Shimallis akkuma uummataaf waadaa galle hojjetaa jirruu fi uummannis nu amanee imaanaan nutti kenne hanqinoota jiran dhawaataan furaa deemuun fedhii fi gaaffii uummata keenyaa deebisaa deemnaa himan. Waadaa keenya haaromsinee xiiqii caalmaa horannee karoorota harca'an galmoota harca'an waggoota lamaaf walakkaa nu hafan keessatti itti guunnee hanqinaalee jiran sirreessinee waan uummanni keenya nutti muufate komii uummanni keenya nurraa qabu sirreessinee sadarkaadhaan galmoota gurguddaa qabanne milkeessuudhaaf yeroo miira haaraadhaan humna haaraadhaan hojii keenyatti deebinudha jechuudha.